Aanaa ceesisuu jechuun gama fayyaa fi tajaajila fayyaadhaan wal qabataniin hojii hojjetamudha. Bu'uurri keenya abbaa warraati. Abbaa warraa jijjiirudha jechuudha. Abbaa warraa gara 600 oliiti kan nu qabnu. Isaan keessaa parsantiin 50 ol bara kana kan nu keessaa. Parsantaa 100 miseensa inshuraansii fayyaa abbaa warraa gooneerraa. Waa'ee fayyaa keenyaa fi kan daa'immaniitiis baay'ee gaariidha. Ogeessi sadarkaan jiru qooda fudhateeti kan inni jijjiirama kana fidu. Biiroon Fayyaa Oromiyaa hawaasa fayyaa qabeessa hojiilee misoomaa keessatti qooda isaa bahuu danda'u uumuuf tajaajila fayyaa qulqulluu dhaqqabamaa haqa qabeessaa fi walqixinsi isaa mirkanaa'e kennuun galma isaa taasifachuun hojjechaa jira. Milkaa'ina hojichaafis tarsiimawwan fayyaa garaagaraa bocamanii hojiirra oolaa jiru. Tarsiimawwan tajaajila fayyaa fooyyessuuf ba'an keessaa aanaa ceesisuun isa ijoodha. Ajandaan aanaa ceesisuu kunis dhaabbilee fayyaa gandaa fi aanaa gama fayyaatiin raawwii olaanaa qaban uumuu danda'udha. Tarsiimoo aanaa ceesisuu kanaan sagantaalee fayyaa qabaman lafa qabsiisuun riifoormii fayyaa hojiirra oolchuun hawaasa sagantaa fayyaa irraa fayyadamaa taasisuu tajaajila kennamuun fedhii hawaasaa guutuu danda'udha. Hawaasa fayya buleessa oomishaa fi oomishtummaa irratti hirmaatee biyya kana gama dinagdeetiin, gama hawaasummaatiin, gama siyaasatiin hojii isaa akka milkeeffatee jiraatu uumuu keessatti hojii hojjetamudha. Hojiin seektara fayyaa kan hojjennu. Aanaa ceesisuu jechuun aanaan tokko gama fayyaa fi tajaajila fayyaadhaan wal qabataniin adda duree ta'ee hawaasa fayya qabeessa ta'ee haga sadarkaa maatii fi abbaa warraatitti moodela ta'ee hawaasa fayya qabeessa akka ta'u hojii hojjetamudha. Bu'uurri keenya abbaa warraati. Abbaa warraa jijjiirudha jechuudha. Abbaa warraa sagantaa paakeejii ekstenshinii fayyaa hunda hojiirra oolchuudhaan adda duree akka ta'u taasisudha. Tokko kana. Inni lammaffaa dhaabbilee naannoo san jiran abbaa warraa bira dabalatee keessaafuu barnoota fayyaa ganda keessa jiran sagantaalee fayyaatiin safartuulee fayyaatiin adda duree akka ta'an taasisudha jechaadha. Abbaa warraa keenya gama fayyaatiin moodela ta'uu, gama fayyaatiin moodela ta'uu jechuun immoo waan biraa ta'uu miti. Sagantaalee paakeejii ekstenshinii fayyaa baafne kana 18 san guutumatti abbaa warraa tokko hojiirra yoo oolche qulqullina dhuunfaasaa, qulqullina maatiisaa, qulqullina naannoosaa eeggatee tajaajila fayyaa haawwanni mana todoondaa'in dhaabbileetti akka da'an, talaalli daa'ima isaa akka fudhatan, miseensa inshuraansii fayyaa akka ta'an harka 85 ol kanneen yoo raawwatan gandi sun abbaa warraa sun adda duree ta'e jechuu ni dandeenya. Buufanni fayyaatis immoo akkasumatti tajaajila kennuun keellaa fayyaa isa jala jiru san qabatee adda duree yoo ta'e hospitaalli sadarkaa jalqabaa immoo aanaa san keessa jiru yookaan magaalaa san keessa jiru buufataalee fayyaa isa jala jiru keellaa fayyaa san qabatee walitti hidhamanii wal deeggaranii kenna tajaajila naannoo sanii kan fooyyessan yoo ta'e abbaa warraa aanaa san keessa jiru harki 85 ol miseensa inshuraansii fayyaa kan ta'u yoo ta'e aanaan sun aanaa ce'ee aanaa adda dureedha jenneetti fudhachuu dandeenya waan ta'eef gama kanaan hojiin hojjetame hojii bal'aa fi hojii bu'a qabeessa jennee kaasuu hin dandeenya. Jalqabbiin jiru gama kanaan gaariidha. Akka naannoo Oromiyaatti bara 2010 aanaa 3 ceesisuun kan eegale sagantaan kun yeroo ammaa aanaalee 43 ceesisuun hojiilee fayyaa gama kanaan hojjetamaa turaniin jijjiiramni fayyaa hawaasaa irratti mul'achuu danda'eera. Oromiyaan aanaa 300 ol qabdi. Aanaan nu ceesifne aanaa 43 qofa. Aanaa adda duree yookaan moodel waradaa 43 verify goone yookaan immoo adda baafnee mirkaneessinee aanaa 43 ceesisnee jirra. Aanaaleen kunis kan caan inni tokkoffaan dhaabbileen fayyaa raawwii olaanaa akka qabaatan taasisuudhaan sagantaalee fayyaa keessaafuu akka biyyaa fi akka naannootti ba'an dorgoma akka ta'aniif sagantaalee sanii raawwii olaanaa yoo xiqqaate dhibbantaa 85 sanii ol akka raawwatan taasisuudhaan keessaafuu riiformiilee buufata fayyaa sagantaalee qulqullina waliigalaa fi walgixiinsa jedhamu. Godinaalee Oromiyaa raawwii hojii fayyaa aanaa ceesisuutiin fakkeenyummaa gaarii qaban keessaa godinni Jimmaa isa tokko. Godinichatti xiyyeeffannaa addaa hojii kanaaf kenname irraa ka'uun yeroo ammaa kanatti aanaalee 15 ceesisuun danda'ameera.
abbootiin warraa moodela taasisuu, jiruu fi jireenya hawaasaa fooyyessuu, kenniinsa tajaajila dhaabbilee fayyaa keessatti dabaluun danda'ameera. Karoora tarsiimaa tiraansfoormeeshin ajandaa jedhamee bahee hojii waggoottan darban 20 ol waggaa 5 caccabee hojiirra kan oolchaa jirrudha. Isaan keessaa inni guddaan tokko akka godina keenyaattis ta'e akka biyyaatti hojiin hojjetamaa jiru hojii aanaa ceesisuutiin waan wal qabatudha. Hojiin waradaa tiraansfoormeeshinii hojii fayyaawwan tarsiimoo fayyaan baafatee jiran gurguddaa keessaa isa tokkodha jechuudha. Baawarraa gara 600 oliiti kan nu qabnu. Isaan keessaa parsantiin 50 ol akka moodeela ta'anii jiran gabaasa qabnuu fi ragaa qabnuun aanaa 15 irratti jechuudha. 3 kan duraanii isatti fufsiisuudha. 11 immoo bara kana kan nu ceesisaa jirru. Bara kana garuu aanaa 15 hin geenye jirra. Aanaa 15 sadarkaa wal ga'uurra geessifnee jirra jechuudha. So sanarraa ka'uudhaan sana mirkaneeffannee jirra. Parsantiin isaas gara parsantii 69 kan ta'u abbaa warraa moodeela ta'anii jiru jechuudha. Gandii gara parsantii 65 kan ta'an almost gara ganda 390 ol kan ta'u moodeela ta'e akka jiru adda baafanneeti kan jirru jechuudha. Buufata fayyaa keenya hunda keessatti riiformiin ICRIG Health Center Implementation Guideline hojiirra ooleeti kan jiru. IPC dhaan infection prevention faalama garaagaraa karaa dabarsuu danda'u ittisa faalamaa irratti hojii guddaadha kan nuti hojjetaa jirru. Kana qofaa miti good governance index rakkoo bulchiinsa gaariitiin waan wal qabatu sirriitti hiikuudha wanti nu hojjetaa jirru riiformiin nuti hojiirra oolchaa jirra. Kana qofaa miti buufata fayyaa kan keenya keessatti EPHS Ethiopian Primary Health Care Clinical Guideline jedhamu kun sirriitti hojiirra oolchineeti kan jiru. Waldeeggarsa dhaabbilee fayyaa kana mirkaneessuuf aanaa ceesisuu kan jedhuun bara kana akka Oromiyaatitti godinni hundi bakka argamanitti godina Jimmaa aanaa Naddaa fi aanaa Sokorruu keessatti hojii aanaa ceesisuu kanarratti muuxannoo akka fudhatan deemnee bakkatti argamnee ilaallee jirra. Kanaanis dhuguma hojiin seektara fayyaa sadarkaa gandaatitti sadarkaa abbaa warraatitti jiramu hin jiru kan jedhuun kan laalleen abbaa warraa keenya gama fayyaatiin moodela ta'uu qulqullina dhuunfaasaa, qulqullina maatiisaa, qulqullina naannoosaa eeggatee tajaajila fayyaa haawwanni mana todoondaa'in dhaabbileetti akka da'an talaalli daa'ima isaa akka fudhatan miseensa inshuraansii fayyaa akka ta'an. Maatii tokkollee akka manatti hin deenye parsantii gara 98 irra jirra. Raawwii hojii bakkeetti bobba'u ODF qabalees kan jennu yookaan immoo bakkeetti bobbaatii mana fincaanii sadarkaasaa ulaagaasaa eeggate gara parsantii 95 irra geenye jirra. Aanaalee godina Jimmaa raawwii hojii aanaa ceessuutiin fakkeenyummaa gaarii qaban keessaa aanaan Oomoo Naddaa fi Sokorruu isa tokkodha. Aanaalee kanneen keessatti tarsimoo aanaa ceessuu bahan hojiirra oolchaniin dhaabbilee fayyaa fi hawaasa irratti jijjiiramni argamaa dhufuu dubbatu. Paakeejii ekstenshinii fayyaa 18 san hojiirra oolmaasaa abbaa warraa hundinuu hojiirra oolfatee mana abbaa warraa harka caalu yoo deemne yeroo ammaa mana fincaanii sadarkaa isaa kan eeggate kan qabu qaama dhiqannaa balfa gogaaf dhangala'aa kan qabuu fi akkasumas immoo dubartoonni keenya yeroo ammaa kan buufata fayyaa irratti tajaajila da'umsaa irraa jalqabee tajaajila da'umsaatiif buufata fayyaa irratti kan isaan tajaajila argataa jiran. Riiformii dhaabbilee fayyaa buufataalee fayyaa keessatti lafa qabsiisuudhaan akkaataa istaandaardii kaa'ame sanaan buufanni fayyaa tajaajila akka inni kennu hojii bal'aa hojjetaa turreerra. Fakkeenyaaf riiformii akka ICRIG yoo jennu tajaajila fayyaa qulqullinaan wal qabate boqonnaa 12 qaba. Boqonnaan 12 sunu kutaa kutaadhaan ogeessi kutaa isaatti xalaadhaan job descriptioniidhaan itti kennamee akka inni hojiirra oolchu gochuudhaan. Qulqullina gaafa jennu egaa dhukkubsataan tokko mooraa waardiyyaa biraa ol galee hanga qoricha fudhatee bahutti tajaajilli inni argatu sun qulqullina jechuudha. Qulqullina yoo qabaate akkaataa istaandaardii kaa'ame sana qulqullina argateera jechuudha. Walgitiinsa gaafa jennu garuu namni tokko loogii malee qaama miidhamaa fi namni fayyaan sooressaaf iyyeessa sanyiidhaan utuu hin qoodiin afaaniin utuu hin qoodiin tajaajila walgitiinsa ta'e gaafa argatu jechuudha. Isa kanaan wal qabatee hojii bal'aa hojjetaa turreerra jechuudha. Ganda hundarratti bifa wal fakkaatuun hojii walitti hidhamiinsa buufata fayyaaf waajjira fayyaaf buufata fayyaaf kellaa fayyaa gandoota hundarratti hojiirra oolchineerra. Walitti hidhamiinsa kanaan jijjiiramni dhufe abbaa warraa qabnu hunda moodeela gochuu. Akka aanaa keenyatti abbaa warraa 49,721 kan nu karoorfanne kana keessaa abbaa warraa 40,339 moodeela gochuu dandeenyeerra jechuudha. Kana keessatti abbaa warraa 40,000 kana bira gahuudhaan walitti hidhamiinsa
cimaa hoggansarraa sila dheeraa hamma caasaa gara gadiitti walitti hidhamiinsa cimaadhaan keessattuu buufanni fayyaa kellaa fayyaa torbaniin gadi bu'ee deeggaruudhaan waajjirri fayyaa buufata fayyaa jedhattee yeroo tokko gadi bu'ee deeggaruudhaan hojii riifoormii kana hojiirra oolchuu dandeenyeerra buufataaleen qabnu hundinuu hojii riifoormii hojiirra oolchuudhaan parsantaa 85 isaa ol kan hojiirra oolchanii ogeessa onnatee fi ogeessa dorgomaa ta'e uumuudhaan hojiin bal'aan hojjetamaa ture. Ogeessi tokko gaafa ramadamee gara keenya dhufu dokumentii isaan laala jechuudha. Qulqulluudha moo qulqulluu miti. Orienteeshiniin kennina. Gaafa buufata fayyaatti gadi bu'e immoo buufata fayyaa irratti leenjii adda addaatiin akka inni qaramuun goona jechuudha ogeessa kana. Dabalataa iddoo mijataa ogeessa kanaaf uumuu irratti hojiin bal'aan hojjetamaa ture. Fakkeenyaaf mana jireenyaa buufanni fayyaa kun mana jireenyaa ogeessaa qaba. Buufanni fayyaa keenya jaanu mana jireenyaa qaba jechuudha. Inni kun ogeessi akka inni onnatee bakka sana jiraatu godha. Inni kan biraan iddoo hojii isaanii mijataa gochuudhaan iddoo hojii isaanii amma akkuma buufata fayyaa keenya keessatti ilaaltanii kaatan iddoon hojii isaanii baay'ee mijataadha. Ogeessi kan keenya onnatee achii tajaajila kenna jechuudha. Kanaan wal qabatee hojii cimaan hojjetamaadha. Hojiin aanaa ceesisuu riifoormii hojii hunda lafa qabsiisuu hojjetameen ta'us dubbatu. Kanaanis kenna tajaajila fayyaa fooyyessaa jiraachuus himu. Performaansii nuti qabnu akka buufata fayyaatti yuutilaayiziin selfis deeliiveriin keenya mataansaa parsantii 60 irra ture. Amma garuu ergi riifoormii kana fayyadamne parsantii 85 ol parsantii 88 irra jirra. Hojiilee gurguddoo akkasii ganda irratti wantoota hojjetaman as keessatti wantoota hojjetaman illee akkaataa hojii keenya performaansii keenya raawwii keenya ol kaasee hawwatummaan kenna tajaajila keenya fedhiin uummata akkasitti akka nu biratti yaalamu dur darbanii iddoo biraa kan deemaa turan iddoo biraa deemuu dhiisanii gaafa riifoormii kanatti fayyadamnee hojii jalqabnu wanti hundumtuu gaafa sababa mijateef yaalee akkasii kennine raawwiin keenya haala bareedaa ta'e akka kanatti nu fayyada. Warraaqsa odeeffannoo kan ragaatiin information revolution kan jennu sana irrattis xiyyeeffannee kan hojjetaa jirrudha. Ogeessa onnatee dorgomaa fi gara laafeessa ta'e uumuu irrattis xiyyeeffannee ogeessa keenya yeroodhaan hubannoo uumuudhaan leenjisuudhaan kan irratti hojjetaa jirrudha. Buufata fayyaa keenya hunda keessatti riifoormiin ICRIG Health Center Reformation Guideline hojiirra ooleeti kan jiru IPC dha infection prevention faalama garaagaraa karaa dabarsuu danda'u ittisa faalamaa irratti hojii guddaadha kan nuti hojjetaa jirru. Kana qofaa miti good governance index rakkoo bulchiinsa gaariitiin waan wal qabatu sirriitti hiikuudha wanti nu hojjetaa jirru riifoormiin nuti hojiirra oolchaa jirra. Kana qofaa miti buufata fayyaa kan keenya keessatti EPHS Ethiopian Primary Health Care Clinical Guideline jedhamu kun sirriitti hojiirra oolchineeti kan jiru. Hoggansa sadarkaan jiru ajandaa tiraansfoormeeshinii aanaaf xiyyeeffannoo addaa kennuun hojjetameen milkaa'ina sagantichaaf shoora olaanaa taphachaa turus himu. Hoggansa cimaa uumuudhaanis hojii danuu hojjetaarra jechuudha. Fakkeenyaaf waajjira irraa yookaan ilaallu koreen hoggansaa jira, itti gaafatamaa fi ittaanaan jira, buufata fayyaa irratti daayirektarii jira, ittaanaan buufata fayyaallee xalaadhaan muudama jechuudha akka waajjira kanaatti. Ganda qabnu hunda irratti ramannee ramadamaan sun torbeedhaan cheeklistii istaandaardii ta'e mataasaa danda'e qabatee gadi bu'ee kan deeggaru ta'uu isaati. Maal irratti deeggara gama hanqina ogummaatiin wal qabatee hojjettoota eksteenshinoota fayyaatiif kan deeggarsa kennu ta'uu isaa dhiyeessiidhaan wal qabatee meeshaaleedhaan dhiyeessiidhaan wal qabatee akkasumas qorichaadhaan wal qabatee kan deeggaraa jirruu fi yeroo ammaa kana jijjiirama sirrii kan ta'e kan finne ta'uu isaati. Bu'aa kana irraa caalmaatti hawaasa fayyadamaa taasisuuf himmamtootaa fi qooda fudhattoota waliin mari'achuun hojjechaa turuu isaanii himaniiru. Walitti hidhamiinsa buufatni fayyaa caasaa gandaa waliin qabuu fi seektiraaleen qindoominaa qooda fudhachaa turuunis milkaa'inicha kan tumse ta'uu himu. Seektara qindoominaa wajjin barnoota fayyaa, bishaan, maamaadaa, dhimma dubartii fi daa'immanii wajjin marii gochuudhaan aanaan keenya akka ce'umsatti dhuftuuf qaama fudhattoota qooda fudhattootaa wajjin mariin cimaaniif gaggeeffamee kan jiru ta'uu isaati. Hojii riifoormii aanaa yookaan ce'umsa aanaa kan fide qaama siyaasaa qofa miti. Ogeessi sadarkaan jiru qooda fudhateeti kan inni jijjiirama kana fiduu danda'e. Fakkeenyaaf waajjira irraa kaasee qindeessaan dhaabbilee fayyaa jira. Qindeessaan deeggarsa dhaabbilee fayyaa karoora qindaa'aa ta'e tokko waliin baafateera. Hanga abbaa warraatti buufata fayyaa dabalatee, kellaa fayyaa dabalatee hanga abbaa warraatti karoora qindaa'aa waliin baafanne sana booda hordoffiif deeggarsi sadarkaadhaan kennama. Qindeessaan deeggarsa dhaabbilee fayyaa kan waajjiraa buufataaf kenna, buufanni kellaadhaaf kenna, kellaan fayyaa immoo gamtaa misoomaatii dubartoota hamma abbaa warraatti kennaa ture. Inni itti aanu gamallee sadarkaadhaan gaggeessaa ture. Aanaa keenyas akka inni ce'u kan taasise keessaa tokko kanarratti
marii hawaasaa sagantaa idileetiin geggeessina jechuudha. Ji'a saditti dhimmoota nama kaasaa ture waan gurguddaa afur community scorecard jedhaa turre jechuudha. Maamila ittiin madaallu jechuudha. So hawaasaan hin mari'anna jechuudha. Inni dhiyeessinaaf gaaffii kana buufanni fayyaa kun maal akka fooyyeffatu akkamitti adeemu mariin hawaasaa wajjin hin geggeeffama gabaasni hin dhiyaata hawaasni yaada hin kenna jechuudha. Ji'a sadanitti aanutti hin daawwachiifne jechuudha. Ji'a sadanitti aanutti immoo deebifnee maaltu fooyya'e waan jedhu hawaasni madaalaa deema jechuudha. Ganda hundarratti bifa wal fakkaatuun hojii walitti hidhamiinsa buufata fayyaaf waajjira fayyaaf buufata fayyaaf kellaa fayyaa gandoota hundarratti hojiirra oolchineerra. Walitti hidhamiinsa kanaan jijjiiramni dhufe abbaa warraa qabnu hunda moodeela gochuu. Akka aanaa keenyatti abbaa warraa 49,721 kan nu karoorfanne kana keessaa abbaa warraa 40,339 moodeela gochuu dandeenyeerra jechuudha. Kana keessatti abbaa warraa 40,000 kana bira gahuudhaan walitti hidhamiinsa cimaa hooggansarraa sila dheeraa hamma caasaa gara gadiitti walitti hidhamiinsa cimaadhaan keessattuu buufanni fayyaa kellaa fayyaa torbaniin gadi bu'ee deeggaruudhaan waajjirri fayyaa buufata fayyaa ji'atti yeroo tokko gadi bu'ee deeggaruudhaan hojii riifoormii kana hojiirra oolchuu dandeenyeerra. Buufataaleen qabnu hundinuu hojii riifoormii hojiirra oolchuudhaan parsantaa 85 isaa ol kan hojiirra oolchanii abbaa warraa qabnullee moodeela gochuudhaan. Muuxannoowwan ganda tokko keessa jiru babal'isuun gandoota biroos moodeela taasisaa jiraachuus eeru. Muuxannoo kana babal'isuudhaaf ganda hundarrattiif buufata fayyaa hundarratti bifa wal fakkaatuun hojii buufataalee fayyaa biraa irratti hojjetaman paakeejii ekstenshinii fayyaa 18 san hojiirra oolmaasaa. Hunda jaraa hin daawwachiifne jechuudha hojii gaarii warra hojjete muuxannoo sana dabarsuudha. Aanaa biraarraa isfinnee kan yeroo 2 waggaa kana keessa raawwannee jirra jechuudha. Tokko aanaa sana keessatti buufataalee fayyaa jiran bakka hojiin gaariin jiru walitti finnee bakka bulchaan qaamni hooggansaa jirutti hin daawwachiifna jarri kaan akka sirriitti irraa baratan maaliin sadarkaa kanarra akka gahan kurmaanaan sila jedheen hin geggeessine jechuudha. Achiin ji'a taanutti karoorfatanii bahu. Anis ji'a dhufuu buufata fayyaa kootii kana gochuun qaba isa jedhu irratti walii galanii. Kana qofaas miti jechuudha. Hospitaala qabnu hunda walitti qabuudhaan itti gaafatamtoota aanaa qabnu hunda walitti qabuudhaan hospitaala moodeela ta'ee fi buufataalee fayyaa moodeela ta'an bara kana 5 daawwachiifnee jirra jechuudha. Bakka bulchaan aanaas jirutti jechuudha. Kanaaf miira wal dorgommii miira xiiqii muuxannoo kana babal'isuutiin waa wal qabatu hojii gurguddaa akkasii limurra geessinee amma daawwachiifnee jirra jechuudha. Aanaa hundarraa fudhannee jechuudha. Hospitaala hundarraa hooggansa fuunee geessinee jechuudha. Hojii gaarii jiru jechuudha. Akkamiin akka walitti dhiinsaa, waa'ee kaashii qulqullina mooraa, waa'ee galii keessoo ol guddisuu, waa'ee hawaasaa wajjin mari'achuutiin hirmaannaa hawaasaa dabaluu, hirmaannaa hawaasaatiin immoo bilookii adda addaa achi keessatti ijaarrachuu, buufataalee fayyaa mooraasaa, dallaasaa ijaarsuu, miidhagsuu sana muuxannoo fudhatu jechuudha. Galii keessoo dhaabbilee fayyaa guddisuun hawwattummaa fi miidhagina dhaabbilee fayyaa irrattis hojiin fakkeenyummaa gaarii qabu hojjetameen jijjiiramni jiraachuus himuun. Kanaanis qulqullina, mijatummaa fi ittisa faalama buufataalee fayyaa fooyya'eera. Gaagura ammayyaa asumatti buufata amma daawwataarullee ilaaluu hin dandeenya. Gaagura ammayyaa qabna. Gaagura ammayyaa kanarra galii buufataa galchuudhaan hojii kaashii hojjechuudhaan hojii infekshin pirivenshini hawwataa gochuudhaan buufata hawwataa gochuudhaan qarshii sanumarraa galii argatameen buufanni argaaru kun seeraamikii galfachuu kenna tajaajilaa ol guddisuu amma inisheetiviin haaraan dhufe ECD kan jennu san tajaajila hordoffiif daa'immanii guddina isaaniillee kan amma ilaalle ECD'n hojiirra oolee jira. Akka aanaatti buufata 2 irratti hojjanneerra. Inisheetiviin kan biraa immoo qonna irratti nyaata koo boroo koo kan jedhu asumatti qonni barbareen hin qotamaa, xaafiin hin qotamaa, boqqolloon hin qotamaa. Kun immoo galii buufataati. Galii buufataa galchuun kenna tajaajilaa irrattis fooyya'insa qaba waan ta'eef inisheetiviin qabnu damma buufata hundarrattuu damma ammayyaa qabna. Duraan utuu riifoormii kana yookaan waan kanatti fayyadamuun jalqabin dura bakka kosiitti gammaksinu garaagara baasnee hin beeknu sadarkaa buufata fayyaattis ta'e sadarkaa kellaa fayyaatti garaagara baasnee maksinee hin beeknu boolla kosii dhangala'aa kosii jajjabaasi qoba qobaatti adda baasnee hin beeknu. Garuu ergi riifoormii kanaan hojjechuutti jalqabne infekshin pirivenshini yookaan IPC kan jedhamu buufata fayyaa keessatti koree of danda'an jira dipaartimentii irraa dhaabbate
Riifoormiin kunis isa kana deeggara. Buufata fayyaa koo keessatti koree kana nan hundeesse. Amma isarratti gaafa hundeessu boolli kosii gogaa qofaatti, boolli kosii dhangala'aa qofaatti, inni gubatu qofaatti, inni awwaalamu qofaatti, inni gubachuu hin dandeenye awwaalamu qofaatti. Amma fakkeenyaaf iddoo tokko keessa deemsisee yoon isin agarsiise bakki itti gilaaviin awwaala hin gubatu sababii ta'eef guwaantii yookaan gilaaviin harkatti kaawwatan bakki inni itti awwaalamu qofaatti jira. Boolla qofaa qaba. Inni goggogaan bakki inni itti gubatu qofaatti jira. Siriinjiin immoo insineetarii waan jedhamu tokko keessatti hin gubata. Haara isaa duwwaatu bakkee ba'a. Wanta akka baataraa tokko immoo jala gara. Inni kun immoo daaraasaa gara waan itti dabarsa. Daaraasan immoo achi keessaa maalirree boolla keessatti qabbarru qabna. Bifa kanaan infekshin pirivenshinii irratti hojjennee buufata fayyaa qofatu hin taane sadarkaa kellaa fayyaatti illee sadarkaa kellaa fayyaa qofatu hin taane sadarkaa abbaa warraatti abbaa warraa addana keessa jiru hundi isaa moodela ta'eera. Gandi keenya moodela ta'eera. Akka kanatti boolla kosii adda adda baasee qotate infekshin pirivenshinii irratti akka kanatti hojjete. Safartuu tajaajila fayyaa kaa'ameen abbootiin warraa moodela taasisuun hawaasa fayyadamaa sagantichaa gochuun danda'ameera. Jiramni yeroo yeroodhaan jiru jechuudha. Murteessaadha. Kanaan dura yeroo deddeemnee gorsaan ture namni hubannoo hin qabu gara talaallitti illee hin dhufu ofii manaan mana deemnee hojjenna jechuudha. Yeroo immoo barataa dhufanii waan hunda immoo yeroo barataa dhufanitti jechuudha. Yeroo talaallis guyyaa isaanii eeganii ofii isaaniitti fidu edda baratanii. Kan biraa immoo iddasii manaan mana deemnee jechuudha kan amansiisnee dubartoota keessa kaasnee jechuudha kan gara dhaabbata fayyaa deemanii da'an. Amma immoo guyyaa beellama isaanii eeganii jechuudha. Kan illee dhaqanii mana turtii illee ofii isaaniitiin dhaqanii taa'anii kan daaran jiru. Kan immoo bilbila illee dursanii illee kan ambulaansii illee fudhatanii dawwalatanii yeroodhaan dhaqanii da'anu jira. Manatti da'uun hafeera jechuudha jijjiirama kanaan boodatti. Akka ganda keenyaatti. Wanti nurratti milkoofne tokkoffaa parsantaa 100 miseensa inshuraansii fayyaa abbaa warraa gooneerraa parsantaa 100 da'umsa manatti hambisneerra buufata fayyaa malee hin da'amu. Namni parsantaa 100 itti fayyadamaa mana fincaanii ta'eera namni keenya. Abbaa warraa parsantaa 85 ol adda dureedha jechuudha ganda kanatti. Kanaaf kana hojjennee ganda kana gara adda dureetti finneerra. Paakeejiiwwan 18 yeroo barsiisnu keessatti duraan dursa jechuudha. Yeroo si'a tokkoon abbaa warraa hundaan barsiifnu abbaa warraa keessaa filanneeti kan barsiisnu jechuudha. Namni akkuma uumamaan namni yeroodhaan ergaa namarkaa fudhatu jira kan immoo suuta hidhee fudhatu jira kan duubatti fudhatu jira. Warreen fudhatanii kan biraatti muuxannoo dabarsuu danda'an sana xiyyeeffannee adda baafannee jechuudha. Jara sana barsiisna. Ollaawwan biraa immoo isaan irraa baratu yeroo isaan immoo gara moodelaatti dhufanii kaan isaan immoo irraa dhufan isaan tartiibaan itti adeemnee jechuudha kan nuti barsiifnu. Dabalataan immoo ijaarama raayyaa dubartootaatti fayyadamuudhaan kanneen nuti ittiin jechuudha barsiisu jarris hojii manaa keessatti hin hojjetu waan milkaa'ee gabaasanuu fidu gabaasan irratti hundoofne immoo iddoo hanqina qabu dhannee hordofuudha. Haalli qabiinsa ragaa keenyaa wanti mana kana keessatti ilaaltu hundi isaayyuu taabileetii kana gubbaarra jira jechuudha. Abbaan warraa asirra ilaallu miseensa inshuraansii fayyaa fi adda dureen gabaasni waliigal hojii fayyaatiin hojjetamu kana gubbaarratti gala jechuudha. Kanarra yoo hin galle hojiin kun gabaasuu hin dandeenyu. Waliigala wanti itti ilaaltu kun hariinsaayyuu kun amma ragaadha. Faamilii fooldaridha. Isa kana asirra galchine jechuudha. Kana keessa ragaa talaallii daa'immaniitu taa'a. Kun immoo ragaa abbaa warraatu taa'a. Kana muummee kuusaa ragaa maatiiti kuni isa kana keessatti bifa kanaan hojjenna jechuudha. Wanta asirratti hojjetamu wanta as keessatti hojjetamu guutuun isaayyuu kana gubbaarratti gala. Bifa kanaan kan hojjetaa jirru. Hawaasni sagantaalee kanneen hojiirra oolaa jiraniin fayyadamaa ta'aa jiraachuu dubbatu. Mana fincaanii utuma durii hin qabnu hamma immoo fooyyessinee irratti wanta tokko ijaarree duraan irratti ijaarrusi akkuma kanaan boolla qonnee irruma teenya ture. Hamma immoo edda dhaabbanni fayyaa wanti ekisteentiin fayyaa kun nu dhamadamanii nu gorsuu waa hunda nuu kennuu jammaranii irrattis ijaarrachuu jammarree. Nuti naannoo keenya qulqulleessuudhaan ekisteenshanii fayyaa ganda kana akkaataa ittiin jireenya keenya qulqullina fayyaa keenya akka argannuuf dhufanii nu gorsaa turan. Sarara kaasnee kan qulqullina naannoo keenyaa eeggannedha. Akkaataa dhukkubni nu qabannee fi boolloo kosii minaamni kan jireenya agarsiiseen naan hojjetaa turre akkaataa itti fayyadama mana fincaanii akkaataa qodaa dhiqannaa fi manneen qodaa fi madaddarootaa fi daa'imman keenya akka ittiin nyaata keenya arma yookiin immoo arma ittiin hoosifnu nu gorsaa turan wajjin. Qulqullina keenyas ilmoo keenyas tajaajila argachiisuurraan gorsa jarinuu kennaniin jararraa fudhannee kaaneeti kan keenyatti gabbaan jechuudha. Rakkoo dhibee daddarbootiin isaan mudachaa turan irraa yeroo ammaa baraaramuus himu. Qoshashaan amma bakkeedha yoo fagaachuu baate yeroo gannaa kana bookeen irra teessi. Daggalli tokko yoo naannoo kana bu'ee jiraate irra teesseetiyyee achi bookee fiddii mana galti. Daa'ima irra teessi.
isa akkasii ifa geessina. Deebinee immoo wantuma hamma qodaarraa dhiqne kana yoo naannootti gannayne isuma qabattee mana dhufte. Waan akkasii kana waan irraa fageessinee fi baay'ee jijjiirama bareedaa qaba. Waa'ee fayyaa keenyaati kan daa'immaniitis baay'ee gaariidha. Akkaataa daa'imti koo ittiin fayyaa qabaattuu fi isa daa'ima kittibaatiin namni isa geessanu fayyaa daa'ima kooti sanaaf akka dhibeen garaa kaasaa, dhibee laamshessaa, qufaa gogaa kan walirraa hin cinne akkaataa isiin ittiin hin qabamnee fi mana fayyaa ganda jaraa biratti deemee talaallii fudhachiisaa ture. Amma humna kootiitiin sirreeffachuu eegale obookeenis hin jirtu wanti tokkos hin jiru dhibeen ijoollee koo baay'ee hin qabu jechuudha. Waa'ee qulqullinaa irratti bakka tokkotti wal geenye akkuma kootii amma hin dandeenyu hubachiisee qulqullina dhuunfaa fi karoora maatii talaallii daa'immanii kittibaatii yeroo ulfaa waan argeen gorsinaa ammuma dandeenye. Hojimaata tajaajila fayyaa caalmaatti akka ammayyaa'u taasisuun hawaasa fayyummaan isaa kallattii hundaan mirkanaa'e horachuuf tajaajila inshuraansii fayyaa hawaasaa tumsa olaanaa qaba. Akka godina Jimmaattis tajaajila inshuraansii fayyaa hawaasaa kennamaa jiruun miseensa ta'uun tajaajila argachaa jiraachuu jiraattonni ni himu. Hamma inshuraansiin kun immoo inni baay'ee na fayyadee namarrattis argee miseensa ta'e duraan yoo asii fuunee baane birrii 100 nu gaafatu kanarratti birrii kana dandeenyeen kaffalluu qoricha kana dhabuu dandeessi ijoolleen keenya. Hamma immoo inshuraansii kana ergan baafadhe inshuraansii kana fudhadhee akka yeroo naa bijaayetti jechuudha. Yeroo ijoolleen koo dhukkubsattitti fudhadhee buufata fayyaa yeroo deem dhaqee naa laalanii qoricha naa laatanii na geggeessaaru. Yeroo mana yaalaa deemne bakka atattamaan talaallii fudhannaa baajata nu gaafatanu baajata xiqqoodhuma yeroo tokko inshuraansicha sanaan haaromfame sana qofaaf fayyadamna. Inshuraansii fayyaa hawaasaa nu akka godina kanaatti warra tiraansfoormeeshinii qofaa osoo hin ta'in parsantii 100 raawwannee jirra jechuudha. Bara darbes parsantii 100 raawwanne bara kanas itti fufsiifnee 100tti abbaa warraa 625 ol miseensa inshuraansii fayyaa hawaasaa goonee jirra jechuudha. Maatiidhaan qarshiidhaan yeroo tilmaamamu gara qarshii miiliyoona 600 ol sassaabneeti jirra jechuudha. Kanaaf 100% inshuraansii fayyaa hawaasaa hojiirra oolchinee jirra. Akka godina Jimmaatti hirmaannaa hawaasaan kellaan fayyaa dhaloota lammaffaa 20 ijaaruun danda'ameera. Hojii gama kanaan hojjetamaniin tajaajila fayyaa fooyyessuun komii fi gaaffii hawaasaa xiqqaachaa dhufee jira. Kellaa fayyaa waliigalaa sagantaa kana akka cimsuu fi fayya qabeensummaa fi kenna tajaajila ekstenshinii fayyaa qulqulluu ta'e hawaasni itti dhiyeenyaan akka inni argatu walgitiinsi akka inni dhufu taasisuudhaaf akka godina kanaatti hirmaannaa hawaasaa fi qaama qindoominaa waliin gochuun gara qarshii miiliyoona 400 olii walitti sassaabuun qarshii miiliyoona 400 ol jechuudha walitti sassaabuun kellaa fayyaa dhaloota lammaffaa tokkoonsaa kan gara qarshii miiliyoona 20tti kan inni bahu hirmaannaa hawaasaa qofaan akka godina kanaatti bakka rakkoon kenniinsa tajaajilaa walga'iinsaa jiru irratti 20 ijaarree jirra jechuudha. Kana qofaa miti ijaarsisuu qofaa miti kellaa fayyaa 9 yeroo ammaa hojiitti galchinee jira jechaadha. Kana rakkoo riisoorsii akkuma jirutti ta'e waan buufata fayyaa tokko keessa jiru buufata fayyaa garaagaraa irraa mobilaayiz goone kan hojiitti galchaa jirrudha jechaadha. Ofii kan keenyaan kaka'umsa keenyaan kellaa fayyaa 9 hojiitti galchinee jirra. Kana qofaa miti gara kellaa fayyaa 6 olii amma xumuramanii jiru. Jarri kunis yeroo gabaabaatti riisoorsii garaagaraa mobilaayiz goonee kan hojiitti galchinu ta'a. Ogeessaa achitti ramanneeti kan jiru, tajaajila kennaniis kan jiru. Wanti adda isa godhu hirmaannaa hawaasaatiin hojjetame jechaadha. Hawaasni keenya hammam fayyaa ofitti amanee fudhatee akka inni hojjetaaru wanti namatti agarsiisu. Tajaajila nu kennuutti hammam akka gammadaaru kan agarsiisu keessaa tokko uummanni hirmaannaa isaatiin kellaa fayyaa waliigalaa ijaaree tajaajila iddoodhuma sanatti akka argatu gochuun bu'aa guddaa fideera. Jiraattonni rakkoo gama dhabiinsa tajaajila fayyaa wal qabatanii mudachaa turaniif fala argachaa jiraachuus ibsu. Kanaanis jijjiiramni jireenya isaanii irratti argamaa jiraachuu dubbatu. Hirmaannaa uummataatiin waan barbaanne lafa kan harka keenyaan bookaanne jechuudha. As keessatti kana mul'ifachuudhaan amma immoo mangistiin nu gargaaree mana waggaa 5 ittiin baane tokko waggaa tokkittii keessatti kana nu baasee asirratti nu mirkaneessee. Manichi kun as keessatti argamuun anaaf dhugaa rabbii dubbanna taanaan utuma hin jirre natti tolaan. Manni kun akka dhala kootii tallaalaan. Reef dhalataarraa hundaatilee abboon dhalootuma tokkoffaa jechuun reef dhalataarraa. Kanaaf galata guddaadha mootummaan keenyas galata guddaa galatoomaa siichittis
hafneerra. Milkaa'inoota gama kanaan argame galaa imalaa taasifachuun muuxannoowwan naannoo tokko irratti daangee babal'isuun bara 2017 aanaalee 20 ceessuuf karoorfamee hojjetamaa jira. Egaa muuxannoo Jimmaa irratti arganne Harargee irratti Arsii Lixaa Kaaba Shawaa fi Oromiyaa keessatti argame kana fuunee bara itti aanu kana godina hunda keessatti babal'ifnee deeggarsaaf hordofii barbaachisu taasifnee aanolee qabnu keessaa aanaa hedduu barana yoo xiqqaate aanaa 20-21 ceesifne akkasumatti immoo babal'isaa deemna kan jedhu yaada qabna. Tarsimoo kana irraa caalmaatti hawaasa fayyadamaa taasisuuf dhimamtoonnii fi qooda fudhattoonni gahee isaanii irraa eegamu sirnaan bahuu qabuun dhaamsa qophii keenyaati. Horaa bulaa deebana.